Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo ganda biilootti paarkingooticha artistaa Haacaaluu Hundeessaa mogga'uun biqiltuu biyya keessaa qofa dhaabuun ashaaraa magariisaa uummanni godina Shawaa Lixaa fi Aanaa Amboo maatii Haacaaluu Hundeessaa fi sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Oromiyaa fi qondaaltonni naannoo fi godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo argamanitti raawwatame. Jiraattonni naannichaas waan Haacaaluun nuuf gumaache biqiltuu dhaabuun hojii isaa itti fufsiisna jedhan. Biqiltuun kunis seeraan kunuunfama ija Haacaaluutiin laala jechuudha. Kanaaf sirriitti kan yeroo kamii caala kutannoodhaan kunuunsuudhaaf qophii ta'uu keenyas uummannis keenyas maratee qeerroon keenyas qarreen keenyas irratti kan walii galle ta'uu isaati jechuudha. Guyyaarraa yaadannoo goota keenyaas Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaatti biqiltuu kana dhaabu. Uummanni godina Shawaa Lixaa fi Amboo tasgabbii waan qalbeeffatee imaluuf malee hojii diin hojjete laayyoo miti kan jedhamu bulchaa godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaati. Uummanni gootummaan beekamu, hayyummaan beekamu, uummanni magaalaa Amboo, uummanni godina Shawaa Lixaa, uummanni Oromoo karoora nutti karoorfame jedhee didee biyya isaa akkuma kaleessaa deebisee utubee jira. Biyya isaa akkuma kaleessaa deebisee ijaaruu calqabee jira. Kanaaf galanni kan isiniif maluuf uummanni nageenyaa fi misooma jalqabee itti fufsiisuun seenaa Haacaaluun hojjetee darbe milkeessuu qabaas dhaaman. Godinni Shawaa Lixaa fi magaalaan Amboo biyya goota hedduu horatte taatus kan Haacaaluu fakkeenyummaansaa olaanaadha jedhan hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee. Gootonni hedduun as keessatti biqilaniiru. Godina kana keessattis magaalaa kana keessattis gooti hedduun biqilaniiru. Baay'ee yaaddachuun hin danda'amu. Sirna darbuus raasaa kan turan, sirna Hayilesillaasees raasaa kan turan, sirna Wayyaanees raasuu keessatti gahee taphachaa kan turan hedduutu jiru. Garuu Haacaaluun fakkeenya guddaadha. Karaa nagaatiin diina mo'achuu, karaa nagaatiin diina jilbeeffachiisuu, harka kennisiisuu, diina biyyaa baasuun akka danda'amu Haacaaluun hin mirkaneesse. Haacaaluun waan isaaf maluu kanaa ol ta'us siidaan biqiltuu gandoota 6,000 Oromiyaan qabduu fi aanaalee garaagaraa keessatti torbee ashaaraa magariisaa Haacaaluu ta'ee itti fufa jedhan sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Oromiyaa Dr. Girmaa Mantee. Biqiltuun har'a dhaabnu kun siidaa akka siidaa Haacaaluutti fudhatame qeerroof qarreewwan as jirtan uummanni ganda kana keessa jirru owwaa baan owwaa gallu kunuunsuutu nurraa eegama. Uummanni Oromoo kabaja goota kanaaf qabu mul'isuudhaaf guyyaa muraasa darbee labsii torbee yaadannoo labsame kanaan hangammaatti biqiltuun miiliyoonni 3.2 dhaabbatee jira. Kanaaf akkuma jedhame Haacaaluun hin duune. Haacaaluu yoomiyyuu yaadachuu fi hojii isaa itti fufsiisuufis jedhan Dr. Girmaa Mantee. Qeerroof qarreewwan uummanni Oromoo hundi uummanni godina Shawaa Lixaa uummata goota kana addunyaaf gumaachitan yeroo nu ammarra keessa jirru kun kaayyoo Haacaaluu wareegameef tokkummaa Oromoo irratti itti cinuuf Oromoo dinagdeedhaaf misoomaan yerootti angeessinu waan ta'eef ciniinnannee gara misoomaaf gara biyya keenya tokkummaa ishee cimsuudhaaf diina nu bittinneessuudhaaf tokkummaa keenya diiguudhaaf karoorfate akkuma fashaleessine caalaatti tokkummaa keenya tichuudhaan akka mirkaneessinu jedha. Qeerrooniif qarreen aanaa Amboo fi godina Shawaa Lixaa biqiltuu isaa kunuunsuun Haacaaluu bira dhaabbachuu qabaas dhaaman. Bulchiinsi godinaa fi aanaa tokkee kuttaa'ee waliin ta'uun daa'imman Haacaaluu Hundeessaa sadaniif lafa mana jireenyaa kaaree meetira 202 kennan. Abbaan Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa qaamolee isaan bira dhaabbatan galateeffachuun mootummaan qaamolee Haacaaluu irratti ajjeechaa raawwatan dafee murtii akka kennuuf gaafatan. Isinuu sabnuu dubbateera warra Haacaaluu beekuun dhumtuu dubbateera innumtuun gaa waan ilbuu sanaaf amaaru wantin adaraa mootummaarra kaawwadhu jaritti mucaa ko balleessite kun ciiftee nyaatiin warri itti bite achitti qallaba warra achitti bite qallitti qallaba dafee qulqullaa'ee seeratti naa dhiyaate waan seerri murteessu akka itti naa murtaa'u akka mucaa ko xiyyiitiin bobeessite ishiinis akka bobaatuun barbaada galatoomaa jiraadha kana caala wantin dubbadhu sin jiru. Artistii gootichaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf dhaabbiin biqiltuu kutaalee hawaasaa danuu hirmaachisuun kallattii adda addaan eegalame godina Shawaa Kibba Lixaattis cimee itti fufeera. Haaluma kanaan aanaa Sadan Sooddootti paarkii artistii kanaa moggaasuu fi biqiltuu dhaabuun yaadannoof akka ta'u gaggeessitoota godinichaa fi kutaaleen adda addaa hirmaachuun hojiin dabalataa dalagameera. Hooggansi Oromoo biyyattii diigamuu irraa baraaree sadarkaa amansiisarraan qaqqabsiise isaan cilee dibuuf carraaqqii taasifamaa turee fi jiru irratti dammaquun yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa keenya cimsuu qabna kan jedhan bulchaa aanaa Sadan Sooddoo obbo Orrumaa Damboobaati.
Lafti aanaa sadan sooddoo yaadannoo gootichaa Haacaaluu Hundeessaaf biqiltuun irra dhaabbates lafa seenaaf carra qabeettii waan ta'eef jiraattonnis ta'e kutaaleen hawaasaa kamuu biqiloota dhaabaman kanneeniif kunuunsa barbaachisaa taasisuu qabnas jedhan. Tokkummaa Oromoo Haacaaluu faarsaa baay'isaniin kallattumaa irraa agarsiisuudhaaf qaamoleen adda addaa qaama hawaasaa adda addaa keessaa asitti argamne dhaabbii biqiltuu kana raawwannuun Oromoon hundi harka wal qabannee diinota keenya qaanessuu akka dandeenyu agarsiifnee jirra jecha. Hojii ashaaraa magariisan biyya boru misoomtee fi hongee irraa bilisa taate uumuuf akkuma hojjetamuu yaadannoon artistii gootichaa Haacaaluu Hundeessaa immoo dhaloota gabrummaaf harkan kennine horachuudha kan jedhan bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Baayisaa Kumaati. Waan ta'eef dhaloota boo'ichaa dhaalchisoo osoo hin ta'in bilisummaa sammuu akka argataniif wareegama barbaachisu kanfaluun ifa dura keenya jiruuf haa tumsinus jedhan obbo Baayisaan. Mararaa keenya nu gidduudhaa galaafataniis takkaan biqiltuu dhaabaa qilxuu dhaabaa gaattiraa dhaabaa takkaan egeree Oromoon walii dhaamaa takkaan gadda nurratti ga'e obsaa Oromoon immoo ceesisuudhaan bakka inni yaade san sabni kun ga'uu akka danda'u garummoo hojjanneet garummoo dhugaa dubbanneet garummoo saamtotaa fi baandota saaxilleet garummoo warra kichuudhaan isa galaafate dhugaa isaa addunyaatti agarsiifneet Oromoo mataa ol qabnee dabarra. Kutaaleen hawaasaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatanis miira itti dhaga'ame yoo ibsan. Biqiltuu jechuun jireenya biqiltuudhaan alatti biyyoon hin jiru bishaan hin jiru jireenya hin jiru jechuun inni hin danda'ama biqiltuudhaan alatti. Kanaaf biqiltuu kana hundumti keenya iyyuu dhaabuu qofa otoo hin taane immoo akkaataan magaalaa immoo kunuunsuun isaa kunis nurraa eegama. Kaayyoon isaa biqiltuun kun duras kaasee dhaabbata garuu inni kun inni har'aa kun addaan isa taasisu yaadannoo artistii keenya goota keenya nu jalaa lubbuun isaa darbe isa kana yaadachuudhaaf jecha keessattuu bara kana kaayyoo addaatiin isa kana sababeeffachuun asitti argamne. Du'a Haacaaluutiin kan wal ilaallatu qabatee gadda isaa sanas nutti dhaga'ame yaadannoo isaatiif akka ta'u biqilaa kana dhaabuudhaaf iddoo kanatti argamneeranus qaama nageenyaa taane iddoo haanaa kanarratti argamneerani. Si'a biyya keessa nageenya biyyaatiif nachiin immoo gaddii Haacaaluu irratti ka'eef Oromiyaan duubatti akka hin deemne biqiltuu immoo ganda keessatti dagaagsine biyya alaatiif akka taanu